Baatii saddeet waan akka dalee karbatteesse. Baatii saddeet re'ee eegaa ture re'ee xiqqaadha ilmoolee re'ee mucaa warra wanno machaara tokko jira ka re'ee guguddoo eeguu anaaf inni saayibaa ani re'ee xiqqoolee ilmoolee eegaa Haya. birrii isaa birrii dhibba afurma waan akkasii kafalanii dhibbaaf 50 naa kafalan. Haya. Dhibbaa shantamni jechuun riyaala. Amma mibar waggaa 20 dura. Haya. I think toora 97 jaha kanatti fakkaata akka Itoophiyaatti. Haya. Achirraan inni re'ii gurguddoo egaa xixiqqoolee egaa birrima dhibba 550 nuu kafala namichi lama walirratti sarraatanya lama. Okay. So mindaa baatii meeqaa walii qabattee jechuudha baatii saddeeti. Baatii 8 Sammoota kara biyyaas darban. birrii gara kumaa fi wayii kana qaba gaafna darban yeroo san ulet birka 75 santirii sharafatta yeroo san warra hajjinna umraa kana jira malee akkasuma namni kun hin jiru kabaaran deemu kun. Arriyaala kumaaf wayii birrii lamaa fi santima 75 sharafadhe. Haya. Gaafas yoo su'uud irraa galte beektaa karaa Anwaar Masjid kana cinatti Jaalbooraan isheetti kophee guguddaa kana bitataa surree bitataa mana hidhaatitti baxxaaniyaa kana sa'aatii bitataa. Haya. Amma ol dheeraa kana kan akka ijoolleen Awurooppaa godhattu kan argite. Kalafarra harkisan amma karaa paraa kana. Ani biyyatti boottii malee waan akkasii kophee gommaa malee argeen beeku. Su'uud irraa galee akkasitti birrii 70 maaliin caammaa guddaa kana bitadhee. Haya. Jiinsii fi kootii wal fakkaatu bitadhee akkasii osuma deddeebinu ammallee ijoollee hiriyaa biraa sagalagalaa Jibuutirraa orrara wayii mucaa Jibuutitti wal bira tarreen argee achumaan Adaamarraa Direedawaa yaabbanee Direedawaatti baaburra birrii 30 tikkeete murannee Jibuutitti deebinee ofirraa yaman baane lammaffallee. Hai. Lammaffas yaman deetu. Lamaffaa hedduu deebi'an baaratti kama jalqabaattu akkasii bare baara isaraa hedduu deebi'an. Duuba kara kamiin kaayiroo seenuu dandeesse? Kaayiroo bara akira kana gaafa irreecha 16 sani. 2016? Oh, san dura biyyuma Arabaa turte achi Yaman. An san dura Yaman waggaa lama waan akkasii ture sanirraa achi su'uudhi wali. Okay. So miidiyaa suuduma jalqabde moo kaayiroo efa dhuftee jalqabde? Laa ani gaafa karaa baaraa deemuu feesbuukuma normaalii kana qabaa. Akkasunda aktiivii miti eeguma kaayiroo dhufe kanamaa wal baran. O jalqaba kaayirootti miidiyaa jalqabde. Kan dura reewwama xixiqqaa kanaati nasiibuma malee ani jalqabuu kiyyaa hin beeku asumarratti uf arge malee. Hin jalqaba jedhellee hin jalqabne bakka kana gaa jedhellee hin jalqabne ani kama namni hundi dabalatee na waamuuf arge malee takkaa feemasii taallee hin beeku waa'ee feemasii kanallee hin beeku akka itti fayyadamanillee hin beeku akkanumatti homanatti dhufanii mana dabbaroo osoo godhu namaan wal baran. Quban qabu. Jalqaba guyyaa laayivii seente. Okay. Feesbuukiin kiyya yeroo dheeraa fi waan irra ture fireendii qofarraa nama fireendii qofa arga waan gadhiisu. Okay. Public hin taane jechuudha. Public hin taane namni feemasii ta'ee koomentii kana akka mallaqaatitti fooloo kana lakkaayuu eegalee maal jedheen deeda waan akkanaattu jira jedhee jira dhaggeeffadhee publikii sanirraa namaan naa baasaa jedheeni gaafa torbaanii warra feemasii namni suuraa jalatti qabu san hunda biratan. Gaafa jalqaba laayivii seentu ni yaadatta nama meeqaas daawwate jalqaba. Anamma kaniin laayivii seene ni irraanfadhu ati hoo ni yaadatta jalqaba. Gaafa jalqaba laayivii seennu iyyaadhadhee anaa fi reedii fi mucaa tokko taanee mucaa ibsuu ta'e taanee tiriin birdilimsii uffannee nama kana dhokkannee laallaa namni gizee 5 ta'u jalaa dheessina hin laallaa akkatti birdilimsii jalaa nama kana jalaa dheessina namni kun. Na kophaa taanee seene nuti sodaannayyuu nama sadii fa'aa taanee seene wal bira deemee.
Achumaan namni nurraa yaa'u dinnaan guyyaa lammataa sirba Amaariffaa kana itti barannee gurdilimsii uffannee kaanee cafarre Amaariffa kana Amaara dhufee hin jenne. Maaliif Amaara akkasiin saafeetan? Nama sitti ol deemu kana hin sodaata margaan faaraa dhufuutaan. Namni gizee yoo jedhu ma dhugaa dhufee bira dhaabasitti fakkaata. Gizee namni shanirra ol taru ni sodaatan. Okay. Ajandaan isin jalqaba qabatanii dhuftan maal ture? Nuti laayivii osoo hin eegalin dura barre yuutuubii fi peejii qabna nu jalaa guggubate malee peejii qabna anaaf reediini. Diraamaa dalayna gaaf duraanii diraamaa dalaynaa koomentiin dubbifnu maal ilaallu diraamaa xixiqqoo mana keessa gaggabaaba kana dalaynee gadhiifna. Viidiyoon ta'e inni haalli ilaalamtu yuutuubii irratti argina bakka googil irra seenne jenneetuma dhiifna ittiin nutti tolee bakka yuutuubiin beeynu nu. Waan nuti feesbuuk irratti qoosaaf goonu ijoollee yuutuubaraatu achi geeffatti beeyta. Gaafuma sanuu ni beekan jechuu jirri waan akkanaa. Nu nama hin beeknu namni hin beeka viidiyoo nutiin hojjannaa bakka osuma akkas jennu viidiyoo takka gabaabduu ramadaana keessa hojjannee sa'aatii 24 keessa namni miliyoona 12 laala. Namni miliyoona 12. Viidiyoo akkamii sun? Viidiyoo akka kunoo hindiin hojjettu san algaa irraa jalaa asirra ciifnee lafti ramadaana akka nama rafuu wal dhoofna maal jennee akkasitti akka nama irra miilan gazooree walitti fakkaata. Miliyoona kana gatii isaanii beektanii gaafasiisin baalii isaa guddina isaa kana. Aboonu namoota iskiriinshuut goree nutti erga malee hin beeknu nama shan tulaalee godhan ture nu gadhiifnan biraa deemne dubbifnu iyyuu war quban qabnu. Akkasitti waan miti sanbooda akkuma carraa al dhufne ani mootu akka dhuunfatti feesbuukiin kiyya vaaraan yooma kana bahe gaafa Teedii Afroo manaxirii godhatee uummata gargaaruu kara sabbata buraayyuu kana dhaqe wayii Oromoon itti ka'aa turte gizee wayyaaneen baduuf deemtu san. Yeroo san namni hundi teedii itti ka'aa jira amma rifeensaa jira. Manaxirii uffadhee akka teedii sanitti maglacaa kenna jedhee waan rifeensan aadan kana ijoolleen na jala qabanii. Laayivii irra jira namni baay'een dhufee na daawwatee feemasoonni hayyoonni Oromoo hundi bakka kun fooloo naa deebisee kun natti ergatee. Ta'aabiin fa'aa hangaasaa fa'aa naziir fa'aa guyyaa san wal barannee achi yoo san warri bakka waarra kenna hodhadha jedhu feesbuuk irratti gurguddaan hangaasaa fi ta'aabii fi naziiri ta'aab naa dawwalee akkaataa itti feesbuukii fayyadaman maal kana yaada naa kenne achirraa bakka wannoo ta'e akka hin baradhe waan hundi akka ergaa dabarfatuu danda'an akka nama hordofu akkasitti bilbila na hubachiisa malee kan dura. Waaw. Jalaton. Sanbooda irra Dr. Slinga anu Facebook irratti kan hin beeku akka aktiivistii taatetis saba kan kee cinaa dhaabbachuu turtee yeroo takka asumatti arraba addunyaarra hin jirre nama arrafita. Yeroo takka asumatti bikka gargaarsaa dhaabbatta. Yeroo takka asumatti nama amantii tanteetu kee quuqama amantii teetii qabdu kophaa kan kee baatee lolta. Yeroo takka abiyyi faarsita yeroo takka immoo Jowaar bira dhaabbatta kami ati keessaa karam jirta asliin garam jira bikka dilatan hunda ni mul'ata kara tokkotti sin agaran maaliif ani bakka takka iyyuu hin jiru ani anuma asliidhaan nama of danda'ee waan itti fakkaate waan itti amane godhu malee ani gara nama gar takka iyyuu hin jiru ani gurraachuma argitu kana anuma nama of ta'ee of danda'ee waan sammuu isaa amansiise godhuu fi nama Jawaarin jaalatuuf dinqisiisu. Jawaarii fi Jawaar qofa? Akka karaa warra poolitikaa keessaa Jawaarii ma jaalata. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuu? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Kanaadaa jirta doolaaruma 50 ergitee waan akkanaa godhi jettee yoo ergitee handhaqee nama tokko arrabse isuma jechuun faarsee bulaa jechuun saree jechuun saree makayyaatti ergooti. Garuu yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffatame warra mootummaa ijoollee mootummaa jala jirtu ijoollee mootummaa faarsitu sana qofaatu faarsee bulaa jedhama maaliif?
Sitti beebar faarsee bulaa jechuun saree jechuun si jedhe sareen bakka nyaatteef loltii hin dhageettu. Okay. Arra kaatee ati jooriyoon fi kafaarsitu taate faarsee bulaa ni jaamtamuun jaamta. No, Johari no jisa tu safar sa vale nabi nama kafale Johari ye akka tandu le nama kala kafalan turre nam si kafalu le jiru. Yo duga de garteni farsita yo duga warteni abarta yo argatte gama kanuma akka ande kuttu haga arge. Saniifuu uummanni usee faarsu sun kafaltii kafalamaaf jechuun usaniiti miti. En Jarri bikka biraati mootummas ta'ee kaabinees faarsan ijoolleen hedduun amma ka'aniituma footoo maxxansanii faarsanii poolitikaa keessattis ta'ee akka dhuunfattis ta'ee faarsee bulaa jaamanii qeeqama yeroo hedduu ijoolleen san. Saniifuu kafaltii kafalamaaf jechuudha. farse bulan gosa heddu jira. Farse bulan inni tokko nagayumaan bayee galuu farsa warra biyya bulchu. Aayaa. Nageenyuma isaatiif biyya jiraami nageenyuma isaatiif bayee galuu farsa. Sodaaf jechuu. Nageenya barbaacha. Okay. Inni tokko mootu yoo waa wayii dalagatee lafaa qabaa san akka hojiif itti mijjatuuf haala mijjeeffatuuf farsa. Faarsee bulaan inni guddaan immootu wanni akka lafaa aballiin waan garagaraa kennameefi faarsa malee mootummallee na faarsaa jedhee mallaqa namaan kennu. Okay. Okay. Wow. Mootummaa yoo ati faarsite dandeettii teetirratti haala si mijjeessa. Yoo ati nama biizinasaa taate waan garagaraa. Yoo mootu ati miskiina waa takka qabne taate mootummaa deeggartaa bakka feetu dhaqxee nagayaan baatee galtaa abbaa barbaadee waa jetta yookaan milisha ganda keessa aree kaballaan si oofa yoo ati faarsine. Akkasi gosa akkanaa hedduu qaba. Thank you. Adda nu baastee galatoomne mee jireenya kan kee keessatti wanni si mudatee ati haga ammatti hin daganne ta gammachuutis ta'e ta gaddaa ni qabda. Nama jiru jiree mudannoo namni lubbuun jiru hin qabu mudannoon tiyya baay'ee tam jedhee kamsitti mudanna baay'ee. Ta yoomillee hin daganne ta namaaf qooduu barbaaddu yookiin qooddee jirtu amma dura ni qabda. Gaafa dura su'uudii tara lammataa deemu dura deemee deemu jaalallee qaba ture beektaa? Aayaa. Karaa dheeraa kanaasi deemnee gaara marbaa kana warris karaa suudii deemee hin beekaa. Yeroo nuti asii gaara marbaa jallaa kan ol finnee kamisitti gaaratti ol ba'u kaane ijoollee dalagattoo itti dhufee gaafas mobaayiliin akka amma iPhone kun Samsungiin kun hin jiru. Feesanii fa'aa jennaan M70 fa'aa jennaan jira beektaa gaafas. M70. Abu Shaitaan fa'aa jennaan jira. Mucaan tokko ka bira gorree beelofneetiin Kadir Martuu dhaggeeffata beektaa? Yaa Rabbi hiriyaa dhugaa isiif na qoodde gargar nun baasin ani ka'eeru tokko sirbatan sammuu keessaan qabu. Aayaa. Mucaan sirbatan dhaggeeffata. Edaan akkatti jaalallee xiyyaan adda ba'uuf karaa kana fagaatu qilee keessa deemaa jira jedheetiin boo'ee asii amatti gaggaragalee ofirra baarannee. Thank you. Galatoomne. Dondoo ajaa'ibaati. Hara gaafii jaalalatti seennaa mee jalqaba asliin bara kam jaalaltiis qabda. Jalqaba. Eenyu kaasi qabda? Jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhuman qabdu bara osoo bishaan buutuufaa bakka horii hedduutti wal jaalatta beekta. Okay. Gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafatti dhalattu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne gaafa jaalattullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkana nutti hundaa waan ta'eef ani bara kana jaalalti na qabdee hin beeku kama guddadheetiin shamarran kanaan bakka gaafa sanillee haala teknoolojii wajji deema janaan gabayatti wal argitaa nagarratti eedaa bakka cidhaa fa'aatti qamisii kana
Abisi habbaa lama sadii ganda keessa jira baadiyyaatti bifaan dheedeetiin afoo baatee nagaya gaafatta hin geggeessitaa obboleessa yoo argite hin dhiittaa abbaa yoo argite waan akkasii malee gaafuma xiqqaati irraa baran beekuun. Baran beeku xiqqeenyumarraa dhalaa feete jechuudha. Ay jaalalli akkuma nama kamuu qabne malee wanni dhiira biraatiin addatti dhalaa fe'u hin eenyu. Okay. Galatoomii karaa haadha seenatti seenaa mee haadha seenaatii wajjin